Asaan keenya afaan Amaariffaan qophaa'e egaa nu eeyyamuu dhiistaniiti gabaabsinee magara eebbaatti deemna jechuudha. Kabajamaa Dr. Hassan Yusuf pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa haasaa nuuf godhu isaaniin gara waltajjiitti nafeera. Kanaan dura agammaatti ittiin hojjetaa turreeni haasaa keenya afaan Amaariffaan qopheessine nuuf kolcha afaan Amaariffaan dubbisati. Asaan keenya afaan Amaariffaan qophaa'e egaa nu eeyyamuu dhiistaniiti gabaabsinee magara eebbaatti deemna jechuudha. Kallattiin gara eebbaatti deemna. Kanaaf akka waliigalaatti guyyaa eebbaatti geessan jennee kan maaliin goolabachuudhaani haasoo koo galatoma. Afaan Amaariffaatiin akkan dhiyeessu sin gaafadha. ክብራትና ክብራን እንኳን ወደ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ በደህና መጣችሁ። ከልብ የመነጨ አክብሮታችንና ፍቅራችንን እንገልጻለን። Sinadu yusa, dokan siyadu, zirba tambusa, adu.